السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ በገጅራተኒ አሸማር ከፉኒ የጨረቃ ፋሚሊዎች ምን ሆናችሁ ነው የምትለቅሱት? ምን ሆናችሁ በአላህ? አራ እሷ አንድ ፎቶ ብሩኬ ፖስት አድርጓል። እሷ እኮ የአክስቶ ልጅ ናት ፖስት ያደርገ። ምን ሆናችሁ ነው? አይሜ አለች እኮ ከአይሜ ውጭ ማንም አልፈልግም ያለ ነው ብሩኬ። እንግዲህ ሃይሜ ቡሩኬኒ ምስኪኖታ ወላሂ ሃይሜን ቡሩኬን ሀራ ወል ብረትን ጅረኒ ሃይሜን ከን ጅርቱ ሰርጊ ገራ ሀዋሳ ዴምቴ ጅርቲ ቡሩኬን ሞ ሰርጊ ኦቦሌሰሳ ሀራ ሁንዲ ማቲ ሁንዲ ወሊtti dabalameti akka aadaatti har'a waliin jira millaashee jedhamu biratti maatiin warra hintalaa har'a burukeefaa biratti argamu. Kanaafi haymeen immoo yoo firatu sargii qaba fakkaataa maatii muluu wajjiniin achi deemaa sargii kan isaan keessan irratti argamu hin danda'amu. Musheetiin illee iifatamaa haftishillee akkanatti hin dallanne jettee kaleessa watwaataa turte. Burukeen akka kanaa wallaahi dabbarameera. Wallaahi dubbirtii akkas hin jennedha. Nam tokko yoo jaallattani biraa dhabdani dhugaa rabbii namatti ulfaata. Simaafuu guyyaa sadiitti amma guyyaa sadiitti jette guyyaan tokko yoo aarsaa nama kafashiiste guyyaa sadii haa turuuti. Abshiri gaburo kee maal godhure danda'uudha hundaayyuu akkasiin dabbarame wallaahi sitti toluu dideellee viidiyoo irratti dafee ka'ee gara manaatti deeme beenoo haadha kootiin aniin argamu irratti jedhiiti ittimii ufii keetiin ittimii jetti isheen inni ati ittimii jedha akkasiin otoo walitti deddeebisanii deemanii. Baay'ee tokkoon ulfaata. Footoo tokko immoo har'a gadhiisee jira. Footoo tokko postii godhee jira. Footoon sun immoo intala adaadaa isaati. Namoonni baay'een warri haymee hordofanii warri isa hordofanii nama biraa wajjiniin dhufe seenii boo'icha qababbaranii boo'ichatti ka'aniiru. Garuu intala adaadaa isaati. Inni gadhiiseeru. Yaa Rabbii. Inni haymee irraa kan nafe namni tokko iyyuu hin barbaadu. Inni haymeenis immoo burukee irraa nafe namni tokko akka hin barbaanne beekamaadha kuni. Kanaafuu maaltu isaan boosisa yaa jama maal ta'anii boo jarri kuni jarri nagaadha boo jarri wal biraa deemanii amma guyyaa sadiitti malee hin deebanii rabbiin walitti isaan adeemsu nagaa wal argu. Footoo nama tokko bira dhaabattee footoon ka'iin jedhanii mucaa cannaqu miskiina walla fira bira dhaabatanii ka'anii footoo maal jechuudha. Nama firaa wajjiniin viidiyoo waraabuu hin danda'amu. Namtu sin boosisa. Bismillahirrahmanirrahiim. Akkasitti footoo gadhiise jennaan boo'icharra jiru qababbaranii otuma waliin bariin olimaa gadi wallaahi hin ariifatu waan tokko akka ariifatanii wallaahi waan tokko fuudhanii otoo waliin bariin inni kaaniin arrabsa. Inni kaan sheer wallaahi tuufii daqiiqaa keessatti tuufii guuchisanii jiru. Intala adaadaa isaa wajjiniin footoo gadhiisee tureen. Ganaa garuu viidiyoon isaan dhufne ganaa viidiyoon dhufa hin ariifatu waan tokko akka kanaan miskiina wallaa fuula isaarraati isheen shiqqeetti akkasii ija keessa laaltee wajjin akkasitti qalbitu wallaahi guyyaa sadiitti guyyaa sadii mukaan saayitii tokkitti namni danda'u jiru nama waliin taphatanii waliin nyaatanii waliin uddanii waliin akka sookii baatanii saayitiin tokko iyyuu ulfaataadha saayitiin tokko guyyaa sadii miti. Akkasitti dabbaramanii har'a sargiin egaa silaatoo haymeen jiraatte yoona kana wanti hundinuu gadhiisamee ture bakka sargiiti haymeen hin jirtu kanaaf dafee waan tokko hin gadhiisamne danda'uu dhagaa hundumaaf iyyuu maal godhure wanti godhanii jiru chaaluu dhagaa dandeettii malee wanti godhamu hin jiru hundumaayyuu danda'uudha. Warri footoo ariifatee poostii taanaan rakkatu immoo laphee keessanii dhadhaa otoo addaan hin baafatiin waan tokko fiigina dura addaan baafadhaa rabbi sinaa qayeeshu wallaahi.